السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم أولتن جرتو فيا ويا بقى جراتني بقى نغان أولتني كان نغان نولت كان نغان نابلجو فيا تاجرات دا أمتي بيدنا رجرتن هند كيسن أمتا دعاء قولون دقتنا أمنا كينيا ركو جمع كيسا جرا بيا لاتيس بيا كيسايس قامن كينيا في قلبين كينيا أكم ستا تاجرات تاجر ركو جمع كيسا جرا أمنا غرو نمي أمتا فرقا جرون جرو حواسني قام قلبين چبه هو سمّا fayyaa hin arganne keessa jira. Biyyarraa diina karaa hundaan itti bobbaafamaa jira. Biyya alaati immoo hidhamee biyya namaati waan jirruuf hidhaa jira. Seeran qabu hidhaa jira. Hidhaa sanii immoo akka hin gallee fi akka karaa galuun dhabee rakkataa jiru namuu quba qaba. Kanaafuu uummanni biyya addunyaarra jirtan hundi keessan uummataaf du'aa godha. Rabbiin furmaatanii fida bakka hundaa'u. Bakka rakkoon jirtu hundaa'u gaafa itti gargaaranii istighfaara baay'essanii kadhaatti guddisan ni fura. Kanaafuu share like subscribe godhu dagatina nu jajjabeessa warri video kana dhaggeeffatan haarawaa taatanii dhuftan kanatti aansuudhaan uummanni keenya biyya alaa keessa biyya uummanni khaasan ummati Oromoo Walloo biyya Saudi Arabiyaa tana keessa kan baay'atu baay'inaani baay'een keenyaas ammoo ilmaanis biyya tanatti nama horeetuun baay'ata maaliif gaa namni akkuma jireenyi jirtu duoti jirti bakkuma geettuu fuudhee ilmaan isaa horee jiraatudha kan barbaadu amma immoo ilmaan isaatis inninis haali manaa isaatis rakkoo mana hidhaatiin rakkoo dhukkubaatiin rakkoo meeqaan saaxilamaa jirra biyya ammoo haaliin keenya waraanni itti banamee bahaa fi dhiyaan rakkachaa jira kana hundaahuu kan godhaa jiru silaa warra anaatu sin bulcha jee ummata keenya dararaa jiru warra diinaaf ergamee ummata keenya diinatti tahaa jiru wanni biraa tokko hin jiru haa ta'uti yaadarra kaleessa ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa jee tokko waan kan garaa nama nyaatu kana ta'uun gaa mootummaan hin jiru oduu mootummaan jiraate ummanni hanga kana rakkatee hidhaatti irraanfatamee nafu eegaa kaameraa sodaadheen qaqqabe oduu silaa namni biyyaan bulchaju hawaasaan bulchaju jiraate ummanni keenya amata fi nusa olii irraanfatamee hin gatamu kan kana nu godhu biyyatti tuffatamne biyyattuu irraanfatamne ilmaan biyyatti zeegaan hundi biyya tana jiru baay'inaan diyaaspoora guutuu keessaa biyya tana jechuudha. Biyyi tun orguu teenya taateeti kan jiraataa jirtu garuu isaanis dhugaa qaban hanga danda'an nuus jiraachisan mana hidhaa biyyanaa keessatti dur namni mana hidhaa sheenuu dhafedha waggaa carraaqqiin itti guddate mana hidhaa sheenee biyya kanatti nyaatee dhugee fayyee qaama jijjiiratee galaa ture jechuun ni beekna abbaan as bahee kijibaa hin kijibda naan jiru jechuudha dur dijaaja tokko mataa nama tokkootiin kennaa ture warri biyyana dur yookiin bara 10 dura jechuudha akkuma dhufuun irrataa dhufe namnis baay'ataa dhufe jechuudha badii namni keenya dalaguu fi gocha namni keenya dalaguun isaanillee nufuu baay'atanii jechuudha haa ta'uti tabaranaa tun immoo bara eeguma bulchaan maqaa Oromoo baatee dhufe kun dhufe asitti rakkoon Oromoo irratti gahaa jiru waan akka nama gaddisiisu namni biyya ofitti akka hin galle godhamaa jiru kun nama gaddisiisa jireenya biyya ofirrattis ammoo akka hin jiraanne kan godhamaa jirus nama gaddisiisa Affar keessatti nama makiinaa bajaaja oofee haajaa isaaniitiin dhagaggeessanii gara galee hawaasni reeffa ka fudhatuudhaaf walitti buunaani shanee fi shanee fi juntaatuun waan kana qindeesse jeeti bulchaan gandatti yookiin bulchaan biyyatti aanaa sanii jechuu yaada akkasiisan hirmaataa jira jechuu rakkoo uummata keenya inni biyya alaa jirus hin mul'atuuf isa biyya keessa jiruufis hin mul'atu rakkoon maaliif yoo wanni fedhe bade uummata keenya rakkoon ga'e badiin uummatuma keenyatti deebi'a garuu kan cunqurfamus uummata keenya kan saamamus uummata keenya kan ajjeefamus kan mana jalaa gubatus garuu badiin immoo kan deebiti karaa keenya waan nama ajaa'iba waan nama gaddisiisa ummanni keenya gabbayee dubbatatee himatee hin beeku garuu daangaa namaan darbu qabeenya namaan saamu namarratti dhiibbaan oofu mirga namaan sarbu lafa namaan saamu kabajaa qabaa jechuudha kan isa dhukwaase malee hin dhukkisu namatti kan isa saame malee ofirraan deebisu naman tuqu mootummaa amma nama cabsaa jiru mootummaa amma nama saamaa jiru kana dhimma namatti ba'u jiru kana gaafa ofii haa hiriira nama baafatee gaafa Ormi immoo rakkoo Oromoo rakkoo biyya isaatii fi lafa isaatii fi lafa isaa yookiin rakkoo isaatiif gabbee ajjeesu hidhu kana yoo inni dhufee dhaabbaa jeenni dhaabbata yoo meeshaa lafa kaa jeenni kaa yoo hidhamaa jeenni hidhamaniif maaliif seera kabajuuf jechuudha kabaja waan qabaniif
garuu mootummaan ummata akkatti kabajaa qabu kana ummata akkatti nama kabaju kana quban qabu. Ijoolleen biyya alaatti amma irraafatamtee diina taatee mootummaan ijamtuun laalaa jiru irraafatee gatee gaafa biyyaa bahan Itoophiyaan beekanii gaafa rakkatan Itoophiyaa beekanii jee bulchaan biyya amma dura tayyib gaafa biyyaa baanu Itoophiyatiin rakkoo beelaa saaxilamnaan rakkannee rizqii barbaaddannaa biyyaa baane malee waa takka godhuu hin baane jechuudha. Gaafa arganne immoo biyyatti galchinee warraas jiraachisaa jirra, masgiidas ijaaraa jirra, rakkataas gargaaraa jirra, beelaa nyaachisaa jirra, yatiima nyaachisaa jirra, waa meeqa godhaa jirra, hoosataa wallaanaa jirra bakka adda addaatti jechuudha. Kuni hundinuu galateeffatamuudha. Biyyattiin guddattee jedhanii suuraa kaafatanii itti fayyadamu jiruun eessa akka dhufe daldalli isaan itti fayyadamanii itti jiraatu jiran kun raatiba mootummaa itti nyaatu jiran kun eessarraa akka dhufe armumaa wanni biraa bakka tokko hin dhufne jechuudha. Haa ta'uti galanni hin jiru, namummaan hin jiru, hawaasa kiyya jechuun hin jiru. Gaafa dhimma isaanii gaafa ofii rakkatan dhimma isaanii itti ba'uudhaaf uummata dirqanii hiriira ni baasan makarfoona qabatanii yaada irraa fuudhuu duntan yaada isaanii itti himatanii biraa deemanii jechuudha. Yeroo ammaa kana waan nama ajaa'ibu poolisiin tokko bishaan sheenee uummanni keenya duddabbaatee baasa poolisii. Maaliif kopheen isaa akka bishaan hin sheenne yookiin baafatee booda kaatuun akka sana ishineef akka daa'imatti duddabbaatee bishaan baasaa jira. Uummata akkanaa uummata gara laafenaa kan uummata Oromoo uummata gara laafessa. Kanatuun immoo diina ta'e alattis manattis biyya keessattis jibbamaa jira jechuudha. Mee hoggaa poolisiin tokko duddasi baatee duddanna baadhu jee nama gubbaa taa'ee hawaasni qabee deemuun kan akkam nama fakkaatame. Haa ta'uti du'aayii nuu godha, du'aayii nuu baay'eessaa uummanni keenya ammaas qabaan irraan dhaabbanne mootummaan biyyaa uummata quban qabu, uummata namni dirmate hin jiru, uummanni galuu namni godhe hin jiru. Inni biyya keessaa immoo diinni karaa hundaan nutti xiyyeeffatee jira, karaa lixaatinis karaa baatinis lolli nutti xiyyeeffatee jira. Kanaafuu du'aayii baay'eessaa, du'aayii barbaachisaa rabbi nasrii nuuf haa kennu. Akkasumaanuu ta'e immoo karoorri uummata keenya irratti deemaa jiru waan akka nama ajaa'ibu nafteenyaa fi yookiin mootummaa amma deemaa jiru uummata keenya irratti kan qindeessaa jiru rakkoo cimtuu kan qabanii deemaa jiranii uummata keenya juntaa shan ejanii dhiiga uummataa gadi dhangalaasuudhaaf kan deemanii kan karaa rufatanidha. Haa ta'uuti garuu silaa kan nama baasus rabbii wanni rabbiin jee tokko in oolu wanni ilmi namaa jeemoo jiran oolu waan beektanii wallaalle akka ilma namaatii bannee turre akka rabbiitiif jirra. Kunyaan hammanaatii fayyaa ta'a jiraadhaa umrii dheeradhaa oolmenya nagaa ta'u du'aayii nuu godha, du'aayii nuu baay'eessaa karaa hundaanuu rakkoon cimataa deema malee furmaan hin jiru. Biyya alaatiis biyya keessaas qalbiin namaa hoosattee qalbiin namaa cabdee jiraataa jirti. Dargaggeessa biyyaaf ta'u, dargaggeessa jireenya ammaatiif ta'u, dargaggeessa biyya abdattu hundatuun wareegamaa jira akka malee lubbuu lafatti gibira kaffalu jirra. Kanaafuu fayyaa ta'a jiraadhaa. Salaamullaahi alaykum wa rahmatullah wa barakaatu.